Oltiin nagaa dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo kakkamisa galgalaa eegaleera ani Baqqalaa Tumaate. Dursa waan harkaa qabu gaggabaabsee gurra simbuusuuf abbootiin gadaa Oromoo Maqalee jiru dhimma maaliif garas akka imalan iyyafanneerra. Bagarraa haftanii uummanni Oromootii fi uummanni Tigraay waliin lollee hawwalolee namoota bu'aa siyaasatii jedhee. Waa'ee shamarraniif dubartoota Finfinnee keessatti afaaniif aadaa Oromoo mul'isuuf tattaafataa jiranii. Warreen inni keessatti dhalatanii guddatan irraa akka fakkeenya argatanii huccuu aadaa keenya Finfinnee irratti mul'isuudhaaf. Siyyum Masfin hogganoota TPLF ajjeefaman keessaa aangoo guddaa qabaachaa ture. Namni kun eenyu? Oduu gaggabaaboof gabaasa dhibillee harkaa qabaa nu waliin yeroo gaarii. Imbasiin Ameerikaa Finfinnee jiru lammiileen Ameerikaa paarkiiwwan magaalaa Finfinnee keessa jiran osoo daawwachaa jiranii saamichaa fi doorsisi irra ga'eera jechuun himate. Iddoowwan bashannanaa kanneen akka gaarreen Inxooxxoo fi Eekkaa akkasumas Gullalleetti lammiileen Ameerikaa namoota meeshaa qara qaban dhagaa fi meeshaa waraanaa qabataniin doorsifamuun saamamuu isaanii imbaasichi hime. Kanarraa ka'uun lammiileen Ameerikaa kamiyyuu gareenis ta'e dhuunfaan gara paarkiiwwan kunneenitti akka hin imalle yoo imalanis ammoo of eeggannoo cimaa gochuu akka qaban akeekkachiiseera. Dhimma kana irratti ka dubbisnee hoogganaan sabquunnamtii Komishinii Poolisii magaalaa Finfinnee komiin akkanaa akka jiru himanii garuu haga jedhame miti jedhu. Dhimmi kun wayita odeeffamu akkuma nama kamiyyuu dhaga'een jira. Garuu ijaan hin argine. Garuu haala amma jiruun Finfinneen nageenya akka qabduudha kanan beeku. Akka jedhamu kana saamichi meeshaa waraanaan deeggarame bakka bashannanaa miti magaalaa keessayyuu hin jiru. Akkan odeeffannoo dhaga'eetti namoonni lama haadha manaa fi abbaa manaa akka ta'an akka lakkoofsa Itoophiyaa gaafa guyyaa 18 ji'a 4 bara 2013 naannoo Gullallee iddoo paarkii Mallasitti saamichi nurra ga'eera jedhanii turan. Namoonni kunneen lammiilee alaa ta'uu malee lammiilee Ameerikaa ta'uu hin beeku. Wayita san namoonni kunneen waajjira poolisiitti argamanii waan isaan mudate irratti jecha isaanii akka kennan gaafatamanis dhufuu didan. Eeruu nuti kennine irratti hundaa'uun sakattaa mirkaneessaa jedhanii qofa himanii deeman. Moobaayiliin akka irraa fudhatame poolisii naannoo sanaa tokko qofatti himanii deeman. Kanarraa kan ka'e dhimma kana irratti hordoffiin godhamuu hin dandeenye. Isaanis kanumarraa ka'uun Finfinnee keessa daawwachuuf rakkoo nageenyaatu jira jedhanii odeessuu itti fufan. Kun sirrii miti. Maqaa gaarii magaalattii eeguuf odeeffannoo sirrii ragaa qabatamaa irratti hundaa'e dabarsuutu irra ture. Gama kootiin kun sirrii mitiin jedha. Akkuma bakka kamiyyuu magaalaa Finfinnee keessattis hanna xixiqqoo bakkaa bakkatti mul'atan irraa kan hafe akka jedhamu kana hannii fi saamichi meeshaa waraanaan deeggarame hin jiru. Inumaa yakka magaalattii keessatti waggoota darban raawwatamaa turaniin wal bira qabame yoo ilaalamu yeroo ammaa magaalattiin nageenya fooyya'aa kan qabdudha. Odeessa taanutti wayitan ce'uu jilli gamtaa abbootii gadaa Oromoo guyyaa kaleessaa gara Maqalee imalee har'a galgala Finfinneetti deebi'eera. Abbaa gadaa Gujii Jilomaandhoo, abbaa gadaa Booranaa, Kuraa Jaarsoo dabalatee abbootiin gadaa biroo fi haadholiin siinqee garas imalan namoota lola naannicha keessa tureen miidhamaniif gumaata geessu miseensa jila kanaa akka ta'an barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaan gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa BBC'tti himaniiru. Abbootiin gadaa kunneen bulchiinsa yeroo Tigraay waliin mari'achuullee dubbatu. Habtaamuu Xibabuu abbaa gadaa Goobana Hoolaa bilbilaan dubbisee ture. Naannoo Tigraay irratti waraanni waldhabbiin eega uumame oolee bulee jira. Naannoo sanillee laaluu waan barbaanneef garas imallee jirraa. Namni immoo naannoo miidhame laaluu deemu waa harkatti qabatee deema. Saniif jennee gumaata gara kumtaana 10,200 ta'ee qabnee garas imallee jirra. Gumaata kanallee kan fuune qonnaan bulaa Oromiyaatirraa, daldaltoota Oromiyaatirraa gamtaa abbootii gadaatitu walitti qabe. Gamtaan abbootii gadaa yoo walitti qabu rakkinni Oromiyaa keessallee hin jirti. Haa ta'u malee rakkinni rakkina caala. Midhaan kun immoo ka oolu warra waraanni badaadha. Sirna gadaa keessatti waraanni homaafuun tolu. Ka miidhamu immoo daa'imman, ka miidhamu immoo haawwatii dadhabduudha. Isaaniif geessinee kalee bagarraa haftanii uummanni Oromootii fi uummanni Tigraay waliin lollee hawwalolee namoota bu'aa siyaasatii jedhee namoota ufittummaa qabanii namoota nu malee namni biraan jirru jedhee sababii kanaaf malee uummanni Oromootii fi uummanni Tigraay waliin nagaa jennee kanuma lallannee jirra. Dr. Muluu Naggaa wajjin mari'achuu keessan wal arguu keessan dhageenyee jirra. Mee maal mari'attan?
mariin nu goone kaleessa biyyi Itoophiyaatu birmadummaa isii kabachiistee hanga har'aa eeggee jirti. Jarri sun immoo waa siyaasatiin jettee uummata kana walitti buusaa jirti. Darbitee naannoleen walitti buusaa jirti. Wanti kun ija dura wanti gochi isaan raawwatan kun oduu badii biraati irratti badii da'in uummanni Tigraay kun karaa hojii isaa dhuunfatiitti deebi'ee gara jireenya idileetitti deebi'ee kallattii bulchiifni yeroo kun kennuun ija dura filannoo jira sanillee akka deemsisu kanneen nageenya Tigraayitti waliin mari'an. Mee keessattuu Abbaa Gadaa magaala Maqalee keessatti maal taajabdan maal fakkaata haalli magaala Maqalee keessa jiru? Haalli magaala Maqalee jiru sochiin baay'ee dadhabaadha. Namni dunkana isaa banatee waarratee sochiirra jiru kacufatee taa'u jira. Darbee iddoo bunatti dhaabanitti qeerroon kun walga'ee tataa'ee jira. Guutummaan guutitti sochiin hagas mara hin quubsu. Turtii keessan naannoo Tigraayin eenyu fa'aa wajjin wal agartu maal karoorfattan? Kanaan booda biyyi kun abbootii amantaa kiristaana qaba, abbootii amantaa musliima qaba. Darbee immoo namoota beekamotu jira. Kanneen har'allee noo deemuu baanne yeroo biraatitti deebinee biyya tana tasgabbeessuu fi uummata kana baditti akka hin deebine dafanii sammuun isaanii amma gara misoomatitti deebi'uu hin danda'an. Darbee wanni tokkollee hin jira hin qulqulloofne. Saniin booda deebinee wanna biyyi kun kallattii biyyi kun qabatee jiru isaan wajjin marii godhuu hin. raadiyoo BBC afaan oromooti kan dhaggeeffataa jirtanii gidduutti ammoo oduu gaggabaaboon isinitti hima. Seenaatoroonni Ameerikaa jajjaboo 3 xalayaa ministeera muummee Abiyyi Ahmadiif barreessaniin Itoophiyaa keessatti walabummaa miidiyaa sarbamaa jiraachuun akka isaan yaaddeesse himan. Seenaatoroonni 3 Chris Murphy, Patrick Lee fi Ben Cardin baatilee muraasa darban mootummaan Itoophiyaa gaazexeessitoota gidirsaa ture jedhanii gaazexeessitoonni hidhamanii jiran akka gadi dhiifamanis gaafatan. Lammiileen Yuugaandaa miliyoonaan lakkaa'aman har'a pirezidantii waggoota itti aanuuf biyya isaanii bulchuu filataa oolani. Buufataalee filannoo keessatti sagalee lakkaa'uun eegalameera. Filannoon nagaan xumuramus Kaampaalaa dabalatee magaalota hedduu keessa humnooti nageenyaa bobba'anii jiru. Mootummaan Yuugaandaa filannoo kana dursee intarneetii guutummaatti cufuu isaatiin qeeqamaa jira. Afrikaan talaallii COVID-19 doozii miliyoona 200 fi miliyoona 70 karaa gamtaa Afrikaa guutummaa ardittiif raabsamu argatte. Kun doozii miliyoona 600 ka dura waadaa seenamee turetti dabalata yoo ta'u marsaan jalqabaa dooziin miliyoona 50 eebila haga waxabajjii 2021tti ni qaqqaba jedhan. Akaakuun koronaa vaayirasii haaraan as Keenyaa keessatti argamu Inistituutiin qorannoo fayyaa Keenyaa beeksise. Akaakuun vaayirasii addatti Keenyaa qofa keessatti argame jedhame kun qorannoo baatilee waxabajjiif onkoloolessa dabran jidduutti taasifameen argame jedheera dhaabbatichi. Oduun gaggabaaboo isaan kanneen. Gabaasa taanutti ceeraa waggoota 19 dabraniif ministeera haajaa alaa Itoophiyaa ta'uun tajaajilaa akka turan obbo Siyyuum Masfin aangawoota TPLF tibban ajjeefaman keessa ka aangoo jabaa qabaachaa turani. Obbo Siyyuum aangawoota TPLF akka seeraan to'atamaniif mootummaan federaalaa Itoophiyaa ajaja irratti baase keessaa tokko yoo ta'an guyyaa kaleessaa hogganoota dhaabichaa biroo 3 waliin ajjeefamuu raayyaan ittisa biyyaa ka hime. Ajjeefamuun nama kanaa dhaaba harka kennachuu didee lolaaf gammoojjii seene TPLFif miidhama guddaadha. Namni kun eenyu? Hamzaa Huseentu isinitti hima. Qabsaa'aa gameessi TPLF obbo Siyyuum Masfiin bara 1940 keessa maatii sadarkaan jireenyaa isaanii olaanaa ta'e masaafintoota irraa dhalatan. Barnoota sadarkaa tokkoffaa magaalaa Addigiraat mana barumsaa Agahaziitti barachuun wayita xumuran isa booda kolleejjii Pooliiteeknikii Baardaaritti dippiloomaan eebbifaman. Digirii isaanii barachuuf wayita Yuunivarsiitii Finfinnee galanis achuma yuunivarsiiticha keessatti namoota waldaa barattootaa Tigraay hundeessan keessaa tokko turan. Hundeeffama paartii saba Tigraayiif ka'umsa ka ta'e gamtaa barattootaa kana obbo Siyyuumis kufaatii Haayile Sillaasee booda dargaggoota paartii kana jalatti ijaaramuun gammoojjii seenanii qabsoo eegalan keessaa tokko turan. Obbo Siyyuumiif maqaan maatiin moggaasan Ambaayee yoo ta'u erga qabsoof gammoojjiitti ba'anii maqaa jijjiirrachuun amala miseensota paartii TPLF waan ta'eef isaaniifis maqaan qabsoo Siyyuum jedhu mogga'eef bara 1970 keessa namoota dhaabicha geggeessuuf filataman keessaa tokko ka turan obbo Siyyuum lola dargii waliin geggeeffame irratti mataan isaanii dhaamuun yaaliif gara Eertiraatti ergamanii akka turan kitaaba Tsinaat jedhamu ka seenaa isaanii himurratti barreeffameera.
Obbo Siyyuum maraatuu fakkaachuun opereeshinii geggeessaa akka turanis kitaabi kun ni ibsa. Obbo Siyyuum bara 1969 itti gaafatamaa dhimma alaa TPLF ta'uun Sudaanitti ergamanii waggoota 15 tajaajilaniiru. Bara 1991ttis marii dargii waliin Londanitti taasifame irratti ministeera muummee duraanii Mallas Zeenaawii waliin erga hirmaataniin booda gara Kaartum deebi'an. Erga sirni dargii kufeen booda waggoota 20f ministeera dhimma alaa ta'uun tajaajilaniiru. Obbo Siyyuum bara 1993tti wayita aanga'oota TPLF jidduutti qoodiinsi uumametti garee Mallas Zeenaawii waliin warra hiriiran keessaa tokko turan. Kanaan alattis abbootiin qabeenyaa Asia Itoophiyaa keessatti investimentii akka babal'isaniif yaalii olaanaa taasisuun galateeffamu. Isaan boodas Obbo Siyyuum waggoota 6 biyya Chaayinaatti ambaasaadara Itoophiyaa ta'uun tajaajilaniiru. Erga ministeera muummee Abiy Ahmad gara aangootti dhufaniin booda Obbo Siyyuum ministeera dhimma alaa keessa tajaajiluu eegalanii turan. Ta'us waan ittiin gammanneef dhiisanii gara Maqalee deeman. Tibbool dhabdee ministeera muummee Abiyyiif TPLF jidduutti cimaa dhufetti kanneen miidiyaadhaan bulchiinsa Abiyyi qeeqan keessaa tokko turan. Lola naannoo Tigraayitti geggeeffameen booda Obbo Siyyuum dabalatee aanga'oonni TPLF hedduun akka harka kennatan gaafatamanis didaniiru. Kanneen harka kennachuu didduun ejjennoo isaaniitti cichanii sababa kanaanis lubbuun isaanii dabarte keessaa Obbo Siyyuum Masfin tokko. Tarkaanfii qondaaltota TPLF irratti fudhatamaa jiru ilaalchisee haga yoonaa ibsa kan kennu raayyaa ittisa biyyaati malee TPLF irraa wanti jedhame hin jiru. Xumura irratti shamarraniif dubartoonni magaalaa Finfinnee keessatti dhalatanii guddatan eenyummaa isaanii beekanii akka itti boonan hojjechaa jira waldaan dubartoota Finfinnee. Dabalataan afaan Oromoo magaalattii keessatti akka dubbatamuu fi aadaan Oromoos magaalattii keessatti akka dagaagu tattaafataa jira. Bizoor Qolaanaan miseensota waldaa kanaa dubbisee gabaasa qindeesse qaba kunooti. Maqaa waldaa dubartoota Finfinnee jedhamu gaafatanii kan socho'an shamarran Oromoo kunneen baay'inni isaanii 30. Waggaa tokkoon dura ijoollee Oromoo Finfinnee keessatti dhalatanii eenyummaa isaanii dagatan dammaqsuu fi uffannaa aadaa Oromoo beeksisuudhaan ture kan jalqaban. Dura teessuun waldichaa shamarree Tigist Kumsaa eenyummaan Oromummaa Finfinnee keessatti haphatee deebi'ee akka dagaagu gochuuf hojii kana jalqabnee jetti. Shamarree Finfinnee keessatti eenyummaa isaanii hin beeknee fi Oromummaa isaanii mataa kan ol hin qabanne. Isaan irratti kan hojjennu afaan Oromoo dubbachuu, huccuu aadaa uffachuu waan hedduu irratti ni qaanfatu yookiin ni sodaatu. Isaan irratti walitti dhufnee akka isaan huccuu aadaa uffatan, akka isaan eenyummaa isaaniitiin boonanii fi eenyummaa isaanii Finfinnee irratti ta'uu isaanii Finfinnee irratti akka isaan agarsiisaniif isa irratti kan nuti hojjennu. Oromoon Finfinnee keessatti uffata aadaa guyyaa ayyaanaa qofa osoo hin taane yeroo kaanis uffatee akka bashannanuu qabu barsiisuuf jecha sagantaa uffata aadaatiin faayamanii Finfinnee keessa socho'uu akka qabanis himti. Huccuu aadaadhaan faayamnee magaalaa keessatti injooy gochuun ni jira. Afuriin sadiidhaan wal qoqqoonnee inni kaan gara Boolee, inni kaan gara Haayaat, inni kaan gara Magganaanyaa, gara Ayyar Xeenaa, gara Lidataa addee wal qoqqoonneetu buna fa'aa dhugaa tokko aadaa keenya mul'isu. Damammoo uummanni hedduun warreen Finfinnee keessatti dhalatanii guddatan irraa akka fakkeenya argatanii huccuu aadaa keenya Finfinnee irratti mul'isuudhaa fi isaan fakkeenya adda ta'uudhaaf warreen nutti siqanii nu dubbisan immoo itti siqnee haasofsiifnee akka isaan eenyummaa isaaniitiin mataa ol qabatan gochaasii kan jirru. Gurmuun shamarran Oromoo Finfinnee kun aadaa Oromoo beeksisuun cinaattis namoota Oromoof aarsaa kan falan bira gareedhaan deemuunis ni deeggaruu ni jajjabeessu. Sababa namoota siyaasaa tokko mana isaanii deemnee kennaas kenninee fi ayyaana wajjin kabajneef namoonni garee keenya akka deeggaraa siyaasaatti ilaalan jiraatanis hojiin keenya gartummaa siyaasaa kan qabu mitiis jette Tigist. Miseensa waldaa kanaa kan taate shamarree Marsiimoo Kumsaa gama isheetiin waldaan kun hundaa'uunsaa dubartoota Oromoo Finfinnee keessatti dhalataniif carraa gaarii ta'ee jette. Waldaan kun bu'aa inni naaf buuse eenyummaa koo akkan baru na taasiseera. Wanti guddaan isadha. Rakkoon Finfinnee keessa jiru akkuma beektani akka nama asitti dhalateetti rakkoo hedduutu jira. Bu'aa bayii hedduu keessa dabarre eenyummaa biraatti jiraachaa turre. Waldaan kun eenyummaa koo akkan baruu fi akkan itti boonu na taasiseera. Miseensonni waldichaa shamarran Finfinnee keessatti carraa qubee afaan Oromoo barachuu hin arganneefis torbanitti guyyaa 2 afaan Oromoo akka barataniif haala akka mijeesseefis himti. Waldaan dubartoota Finfinnee kun aadaa fi eenyummaa Oromoo Finfinnee keessatti calaqqisiisuu qofa osoo hin taane humna cimsatee hojii kana gara biyyaa fi addunyaatti guddisuuf karoora qabaachuus dura teessuun waldichaa Tigist Kumsaa BBC'tti himteetti. Sagantaa raadiyoo galgala kanaa kanumaa odeeffannoowwan dabalataaf marsariitii fi fuula feesbuukii BBC Afaan Oromoo daawwadhaa isiniin jenna. Bor sagantaa biraa walitti deebina. Horaa bulaa.